Omooti nu waliin tura. Yooyaa malee yooyaa dhaggeeffattoota raadiyoo BBC Afaan Oromoo nu dhiyaadha bakka dhaggeeffachuu jirtan cufaatti sagantaan keenya jalqaba. Ajjecha ittisa Hacaaluu Hundeessan kan himatamte Lamroot Kamaal waabii kumshaniin gadhiifamte maatiin asiin dur maal jedhan? Walitti dhufeenyaa fi hidhata akka qabdu mucayyoo sanaa fi mucayyoo sana qofa haaqni isaa dhiigni isaa kan harka jiru akka maatittis akka namuu hundi akka hubatu ka barbaannu intala bira jira haaqni mucaa. Ameerikaan Itoophiyaa caarraa gabayaa qaraxirra bilisa keessa haaquun uummata miidhu mitii jetti. Waa'ee namoota murtee kanaan kallattiin miidhamanii dhugumatti isaaniif gaddi nutti dhaga'ama. Murteen kun waa'ee uummataa osoo hin taane waa'ee hogganoota isaaniiti. Uummata isaaniif itti gaafatamuun isaaniidha. Magaalaa Kaartuumitti namoonni 14 hiriira mormii keessatti jeefaman kanaaf oduu dabalatan waliin tura an asli galgaloo. Dhaggeeffattootaan hojjetan jalqabaanii mootummaa naannoo Oromiyaa haal nageenyaam jiruun walqabatee humni miidhageessis to'achuuf jecha labsii yeroo sochii daangessu labsee ture kaas. Kunis dhiibbaa dinagdee inni fiduu bu'uura keessa galchuuni jedhama. Beekaa Toomaa dabalataan sanitti. Dubbi himaan paartii badhaadhinaa damee Oromiyaa obbo Gizaachoo Gabbisaa BBC'tti akka himanitti labsii bahee keessaa sochii konkolaataa fi sochii namaa sa'aatiin kan daangessutu ka'ee jedhan. Kunis dhiibbaan dinagdee inni fidu ilaalcha keessa galchuun akka ta'e BBC'tti himaniiru. Ta'us eegumsii fi sakattaan garuu itti fufaa jedhan. Akka lakkoofsa Itoophiyaa sadaasa 3 bara 2014 irraa eegalee halkan keessaa sa'aatii 3 haga barii sa'a 11 walakkaatti namoonnii fi konkolaataawwan akka hin sochoone daangaan kaa'amee ture. Sochii haga ammaa tureen bu'aan gaariin galmaa'uusaa haati alangee naannoo Oromiyaa adde Addunyaa Ahmad miidiyaa biyya keessaaf himaniiru. Gara fuula duraatti haalawwan jiru ilaaluudhaan labsichi guutuu naannoo Oromiyaatti yookiin bakkeewwan murtaa'anitti irra deebiin labsamuu akka danda'u himan. Mootummaan naannoo Oromiyaa amma dura labsii kana kan labsee haala nageenyaa naannicha keessa jiru walqabate humnoota miidhaa geessuu danda'an to'achuuf jechuun ture kalabse. Waraana kaaba Itoophiyaatti erga dhalatee waggaan tokko darbe naannolee Amaaraa fi Affaar keessattis babal'achuu fi gara giddugala biyyaattis siqaa jiraachuun walqabate mootummaan federaalaa labsii yeroo muddamaa ji'oota 6 turu labsuun ni yaadatama. Mani murtii waliigal federaalaa yakka ajjeechaa artist Hacaaluu Hundeessan himatamtuu afuraffaa akka taate Lamroot Kamaal waabii birrii 5,000 akka dhiifamtu murteesse. Lamroot Kamaal jalqabaa artist Hacaaluu Hundeessaa garba kiitti ajjeefam geessuun ajaja isaaf haal mijeessitee jedhamee yakka shororkeessummaan himatamte turte. Mani murtii olaanaa federaalaa yakka kan raawwachuu isii raagan argisiisuu gahaan hin jiru jechuun bilisaan akka dhiifamtu ajaje ture. Haa ta'u malee abbaan alangaa waliigala federaalaa garma murtii waliigalaa toliyyannoo galfatee abbaa alangaa fi himatamtu jidduutti falmiin deemaa ture. Mani murtichaa dhaddacha rooleen himata shororkeessummaa Lamroot Kamaal irratti dhiyaatu kufa gochuun yakka danta dhabuu seerii yakka keewwataa 575 akka ofirraa itiftuu murte kenne. Yakki kun mirga waabii waan hin dhowwineef himatamtuun Lamroot Kamaal waabii birrii 5,000 gadhiifamtee dhimmisii alaa akka hordoftuu murteessuun mudde 2 fi 3 beellam qabatte. Maatiin artist Hacaaluu Hundeessaa dubartiin tun ajjecha Hacaaluu keessa harka qabaachuu fi haaqi isaa kan argamu karaa isii qofaan jedhanii akka amanan himanii turan. Obboleesmaan Hacaaluu Siisay Hundeessaa ammaan dura dhimma kan irraa dubbisee akkan jedhe. Anaaf dhimma kana faana walitti dhufeenyaa fi hidhata akka qabdu mucayyoo sanaa fi mucayyoo sana qofa haaqni isaa dhiigni isaa kan harka jiru akka maatittis akka namuu hundi akka hubatu ka barbaannu intala bira jira haaqni mucaa sanaa intala harka jira. Siisay wanti namni hedduun gammaa addaan baafachuu hin danda'ini dubartiin tuniin hariiroo tam qabdi maatii teessan waliin walitti dhufeen qabdu wal beektu. Walitti dhiyeenyu hin jiru. Ololli deemaa tures olola baay'eedha. Dhuftee manatti isheen deessee haadha warraasaa ishee gaafattee gaafa baatu ishee gaggeessuudhaaf hojiin bahee waan akkasii olola kun mucayyoon haadhi warraan Hacaaluu ijaan argaallee kan mucaa kana agarte yeroo jalqabaatiif mana murtii lidataa sanitti ijaan argaallee hin beektu jechuudha. Walumaa galatti intala faana hariiroo walitti dhufeenya hagas jedhamu hin beeknu hin qabnusi. Garuu mucayyoon kun magaalaa nuti itti dhalanne keessa dhalattee guddattee achitti wal beekna. Magaaluma tokko keessatti dhalannee guddanne malee hariiroo walitti dhufeenya waan addaa hin qabnu akka maatittis akka dhuunfaattis. Garuu inni gaa nama biyyaatii nama magaala tokko guddatee miti. Har'umallee namni tokko dhufeetti dhiyaannaan fira isaati. Dhugaan yoo jiraate dhugaan jiru mucayyoo kana bira. Mucayyoon waan beektu hin dubbatti taanaan haqiinsaa hin ba'a.
Naannoo kibbaa godin kibba Oomoo ana Dasnach keessatti hongee uumameen loon 9,000 ol yoo dhuman namoonni hedduun hanqina nyaataaf saaxilamanii jedhan waajjirri ittisa balaa fi wabii nyaataa ana Dasnach akka jedhuutti roobii gannaa fi kaafraasaa waan hin roobiniif hongeen uumamee jedhu hooggantuu waajjirichaa Asnaqech Waaqshum. ድርቁ በዚህ ዓመት የተከሰተው ከ2 እና 3 ዓመት በፊት የግጦሽ ኤሪያው በውሃ ተውጦ ኦንጌን ከን ኡመሜ በረከና ወጋ ለማፊ ሰዲ ዱራ በላሎላ ኡመሜ በከስላለፈ ዴዱምሳ ቱሬ አመሌ ቢሻን ረገለገለ ጅራ ለፍት ዴዱምሳ ሄክታር 8 ta'u bishaaniin nu jalaa liqinfamee jira. Sababa kanaan horsiisee bultoonni loon isaanii bakka kaanitti bobbaasuuf dirqaman. Amma immoo roobni waan hin jirreef horiin waan nyaatan dhaban. Roobni gannaas kan arfaasaas hin roobne. Horii hedduutu miidhame. Hanga yoonaa loon 9,481 ta'an du'aniiru. Amma lakkoofsichi dabalaa jira. Hongee kanaanii horii qofa dontaanii namiilee miidhamuu himan aanan kun jiraatota 75 kan qabu yoo ta'u namoonni 62 ol hanqina nyaataaf saaxilamuu jette aadde Askanech. Namoonni 62 fi 790 ta'an sababuma hongee kanaatiin hanqina nyaataaf nu jala saaxilamanii jiru. Karaa WFP deeggarsi namoota hanqina nyaataaf saaxilamaniif godhamu ni dhufa. Garuu gahaa miti. Gama mootummaanis qamadii qofaan deeggarsi godhamu jira. Nyaatni gahaan hin jiru. Amma dura namni du'e hin jiru malee namoonni hedduun nu jalaa miidhamaniiru. Hanqina nyaataa jabaatu jira. Gargaarsi horii fi jiraatota hongee kanaan miidhamaniif godhamaa jiru jiraatullee gahaa miti jetti. ከእንስሳት አንጻር ስንመለከት በቀደም በባለፈው ተክል 4 ሚሊዮን ብር ተለቆለ gama horiitiin amma dura birrii miliyoona 4 gadi nuuf dhiifamee ture isaan nyaata horii bisnee dhiyeessaa jirra kan namaa garuu akkuma siin jedhe deeggarsi dhaabbiin ji'a mootummaan kennu jira garuu qamadii qofadha erga balaan kun mudatee yeroo lama dhufeera namootni 34 fi 214 dhaabbiin kan gargaaraman yoo ta'u kanaafan balaa kanaan buqqaan 36 ol garuu al tokko qofa fudhatani horsiisee bultoonni aadaa wal gargaaruu waan qabaniif waan argatan waliif qodanii of jiraachisaa jiru. Deeggarsa gahaa qabna jennee waan dubbannuuf hin qabnu. በቂ ድጋፍ አለን ብለን የምንለው ነገር የለም. Dhaggeeffattoonni ammoo gabaabaa addunyaa isanii dhiyeessaa jalqabaan mootummaan Itoophiyaa naannolee Amaaraa to'annoo hidhatoo Tigraay jal jiran Kombolchaa fi Laalibeelatti deeggarsi namoomaa xiyyaaraan akka dhiyaatu eeyyam kennuu beeksise. Naannoo Tigraay torbaanota dheeraan booda konkolaattonni deeggarsaa fe'an 369 seenan eeyyamaman. Laalibeelaa fi Kombolchaan naannolee Amaaraa harka hidhatoo Tigraay jal jiran yoo ta'an dhimma balaalii deeggarsaa kan ilaalchisee hoogganooti TPLF irraa wanti jedhamin jiru. Mootummaa Naayijeeriyaa murtee US ka biyyattii taree biyyoota bilisummaa amantii yaaddessata keessa baasuu deeggaran. Ministeerri odeeffannoo Laayi Muhammed murteen kun ka haqaa fi sirrii ta'uu ibsite. Murteen kun guyyaa ministeerri haajala Ameerikaa Anthony Blinken biyyattiitti imaluu labsame. Hiriirri mormii kalee magaal Kartuum Suudaanii geggeeffameen namoonni 14 du'uu daktaroonni himan. Namoonni 10,000 lakkaa'aman bulchiinsa waraana mormoonii daandiitti ba'anii yaada isaanii dhageessifachaa turan. Namoota ajjeefaman keessaa ijoolleen jiraachuu himan. Shororkeessitoonni manhidhaa Keenyaa keessa miliqan adoo baqir jiranii qabamanii madda deebifaman. Namoonni 3 akka malee hamoo jedhaman Soomaaliyaatti baqachuuf yaalanii jedhan. Isaan keessaa tokko Haleelaa Yuunivarsiitii Gaarrisaatti lubbuu namoota 148 galaafateen qood keessa qabjechuun himatamee hidhame. Pireezidantiin Keenyaa Uhuru Keenyaataan seera haaraa baqattoota fi carraa barnoota fi hojii kennuu mallatteesse. Seerri haaraan kun akka baqattoonni salphinaan hawaasatti makamanii fi jireenya dansaa argatan godha. Mootummaan Keenyaa ajajaan booda kaampii baqattoota lamcufuu fi karoorfatee jira. Hoogganaa mirga namoota US ka ture Malcolm X bar 1965tti ajjeesuun kan itti murame namoonni lama addaabbiin isaanii addaan cituuf Mohamed Azizii fi Khalil Islam haqisaniif maluu hin arganne jedhee abbaan alangaa aanaa Manhattan Cyrus Vance Jr. miidiyaa New York Times takimanitti FBI fi poolisiin ragaa jarkanaa bilis baasuu maluu waltaa'uun dhossanii jedhe. Biyyi ollaa Itoophiyaa Jibuutiin waraan waggaa tokkoo fi biyyattii deemaa jiruun qabeenyisii keessaa walakka dhabuu beeksifte. Ministeerri maallaqa Jibuutii Iliyaas Muusaa BBC takimanitti Jibuutiin walakka qabeenyisii jechuun $1 biliyoon 1.7 dhabdee jedha. Kunis ka ta'e sababa hariiroon daldala biyyoota lamaanii dhimbeetta 20 gad buuteef jedha. Now what is worrying us is 20 years
Amma wanti nu yaaddessaa jiru maatiin keenya ganna 20 misoomni naannoo kanatti Itoophiyaa fi Jabuutii jidduutti hojjetamaa ture gaaffii jala galeera. Nuti osoo ka'umsa waraanichaa hin ta'in kun kan ta'e. Kanaaf pirezidantiin keenya yeroo mara nagaa kan jedhaniif naannoon kun waan amma argaa jiru dandamachuu hin danda'u. Biyyi xiqqoo uummata miliyoona 1 Jabuutiin kana dandamachuu hin dandeessu. Durumaanuu rakkoolee hedduu qabna. Sababa waraanaan barbaachifneen rakkoo dabalataaf saaxilamuu hin qabnu. Kanaaf baay'ee jabeessinee waaqa kadhachaa jirra. Waraanni kun dafee akka xumuramu. Kun nama eenyuufuu gaariidha. Wal waraanuun olitti wantootni hojjechuu qabnu jiru. We have better to do than fighting each other. Waraanni Itoophiyaa karaa dippiloomaasiin furmaata argatu dhiibbaa gochaa jiraachuu ministeerri haajaa Ameerikaa Anthony Blinken kan himu waraanni itti fufnaan Itoophiyaan diigamuu maltii yaaddu jedhu akka qaban hima. Anthony Blinken turtii BBC waliin taasiseen dhimmoota waraana Itoophiyaa hokkara Suudaanii fi imaamata Ameerikaan Afrikaa irratti qabdu dubbate. Kan Itoophiyaan yoo eegallu Ameerikaan Itoophiyaa caarraan gabaa qaraxirra bilisa agoowa keessa kan haaqxe waraanni biyyattii mariin akka furamuu dhiibbaa gochuufi jedhe. Namoota murtee kanaa fi kallattiin miidhamaniif itti gaafatamtoonni hogganoota siyaasaa biyyattii jedhe. Under the terms of AGOA itself. Seera AGOA mataasaa jalatti biyyi sarbamni mirgoota namoomaa hamaan keessatti raawwatamaa jiru AGOA irraa fayyadamuu akka hin dandeenye tumamee jira. Bu'uura kanaan wanti amma Itoophiyaa keessatti ta'aa jiru hanga amajjii tokko yoo kan itti fufu ta'e akkaatuma seerri jedhuun faayidaa Itoophiyaan silaa AGOA irraa argattu kan haga bara 2025 itti fufuu malu dhaabbiin haquu qabna. Waa'ee namoota murtee kanaan kallattiin miidhamanii dhugumatti isaaniif gaddi nutti dhaga'ama. Gargaarsi namoomaa dhaqqabuu qaba jennee kawwatu waamnuuf uummataaf waan gaddinuuf mirga isaaniifis dhaabachaa jirra. Murteen kun waa'ee uummataa osoo hin taane waa'ee hogganoota isaaniiti. Hogganooti kallattii maraan jiran walitti dhufanii garaagarummaa biyyattii keessatti uumameef furmaata siyaasaa akka barbaadanidha. Kanaaf dhugumatti uummata isaaniif itti gaafatamuun isaanidha. Dhimma Suudaan irratti ajjecha waraanii biyyattii lammiilee nagaa bulchiinsa siviilii deeggaruun hiriira baanirraa raawwatu balaaleffatee ministeerri muummee Abdalla Hamdoo ka torbaanotaan dura waraana aangorra kaafame bakkaatti deebi'uu qabaa jedhe. Well, I think the generals have to listen not only to the international community but first and foremost. Akka yaadutti jeneraalonni Sudaan hawaasa idil addunyaa qofa osoo hin taane duraan dursee uummata isaanii dhaga'uu qabu. Uummanni Sudaan cehumsi bulchiinsa siviiliin hoogganamu akka bakkatti deebi'u akka barbaadan ifa godhaniiru. Adeemsi seena qabeessi Sudaan gara dimokiraasii fi badhaadhinaa ceesisuu danda'u waraanni aangoo fudhachuu isaatiin gufateera. Amma wanti murteessaan hoogganoonni waraanaa Sudaan uummata isaanii irraa akkasumas hawaasa idil addunyaa irraa dhagahuu qaban cehumsa bulchiinsa siviiliin hoogganamu bakkatti deebisuudha. Ministeerri muummee Sudaan nama beekamtii seeraa qabudha jedhee yaada. Kanaaf inni aangoo isaatti deebifamuu qaba. Dabalataan namoonni hidhaman gadhiifamuu qabu. Hunda caalaa garuu hokkorri adeemaa jiru dhaabbachuu qaba. Kaleessa cehumsa gara dimokiraasii deeggaruun sababa sagalee isaanii dhageessisaniif qofa namoonni hedduun ajjeefamuun gonkumaa fudhatama hin qabu. The democratic transition is totally unacceptable. Bara bulchiinsi Donald Trump imaamatii Ameerikaan Afrikaa irratti qabdu dhiibbaa Chaayinaa dur dhaabbachuu ta'uun imamaa ture. Imaamatii bulchiinsi Biden Afrikaa irratti qabu maalii gaaffii jedhu. Our Africa policy is about Africa, not about China. It's about the Imaammanni nuti Afrikaa irratti qabnu waa'ee Afrikaati malee waa'ee Chaayinaa miti. Waa'ee hariiroo Ameerikaa fi biyyoota arditti hunda waliin qabnuuti. Kunis dhugaa bu'uuraa tokko irratti kan hundaa'edha. Gaarummaa uummata keenyaaf jecha wanta addunyaa irratti hojjechuu feenu martisaa Afrikaa malee milkaa'uu hin danda'u. Waa'ee jijjiirama qilleensaa yoo haasofnu Afrikaan qaama furmaataa ta'uu qabdi. Waa'ee weerara dhukkuba COVID-19 yoo kaasne Afrikaan qaama furmaataa ta'uu qabdi. Dhimmoota kana lamaan irrattuu michooma tolfachaa jirra. Waa'ee dinagdee hirmaachisaa yoo haasofnu uummata dargaggeeyyii fi lakkoofsa uummataa biliyoona 1 ol kan qabdu Afrikaan dirqama qaama furmaataa ta'uu qabdi. Yeroo dimokiraasiin daddaqamaa jiru kanatti waa'ee dimokiraasii fi mirgoota namoomaa yoo kaasne Afrikaan qaama furmaataa ta'uu qabdi. Dhimmoota kana hunda irratti michooma ijaaruu feena. Asirratti wanti dhumaani jechuu fedhu kuni hundi dargaggoota irratti xiyyeeffate. Uummanni Afrikaa ammoo irra hedduun dargaggoota. A lot of this, as I said, is grounded in young people, precisely because the population is so young. Dhaggeeffattootni sagantaan irraa ganumaa waliin turuu keessaniif ulfaadha isaniin jenna. Mammaansi galgal kanaa gurri dabarsuu ollaa walitti naqii hammaanii kooment keessan nu beeksisa. Sagantaa kan qophees Beekaa Toomaa gam teknikaatiin Oskar Bunga keessaniif dhiyeessan asli galgalooti akborisaatti akkana nagaa waaqa kee bulaa oraa bulaa deebana hangafamaan dhan bulaa.